Boo maal barbaada dhufte? Si jalaan dhufe waan si gaafachuuf reefuun tona namni dillisan baajaaj ati keessa jirtu jala maa fiiga. Ajaa'iba! Namni kun wareenuma jaalata. Amma ati waree barbaadana jala deemaa dhufte. Kaameeraa homaa fidatiin interviina goota. Amma fuuluma kiyya dura badi. BBC. Aboo ani waan biraatiif jalan dhufne. Khayruma keetii fi hoggaa namni dillisan baajaaj ati irra jirtu jala fiiguun gurbaan kun feemasuma kamii ka makiinaan qabaanne makiinaan bitaa fi jeetiin si jala dhufe. Adeero ati maali silaa? Maal qabda? Ani tujjaara Oromiyaa keessaa kaampaanii baay'een qaba. Tujjaara yeroon sin jedhu tujjaara ajaawe. Adeero eega tujjaara ajaawe taateefuu ani feemasaa miti. Ummanni dilli akkasii na jala fiigu san liqii narraa qaba. Narraa kafalii rabbi irraa harkata. Gandi guutuun liqii sirraa qaba. Akkamis sii kannan? Lootarii miliyoonni naa baateetiin niin fudhadha jee hoggaan dhaqu. Guyyaa kanaa hoottuu naan jaanii qaxaroo naa qaban akkasittiin galee gaafaan fudhadheen kafalaa jee gandarraa liqii buuree nyaadhe. Duuba lootarii fudhatteen kafalle? Maaliin kafalaa boo na kaaseetiin lootarii qofoo jimiicee carraa kiyyeeffirraa balleesse meera dhisi na yaadachisiini amma narraa kafaliga. Meeqa? Waliigalaa qashii 50 taha. Abshir ammaan sirraa kafalaa nukaasi. Rabbi si afuru naa jiraadhu tujjaara ajaawe ammallee rabbi si ajeesu ajaawi ajaawa.